gaaffii warri musliiman taane gaafatan keessaa gaaffiin tokkoffaani amantaan islaamaa amantaa erga hundeeffame jaarraa 14 lakkoofsiisedha. garuu amantaan kiristaanummaa sana dura jaarraa 4ffaa keessa hundeeffame. erga kana ta'e amantaan jaarraa 7ffaa keessa makkatti nama maqaan isaa Muhammad sallallahu alaihi wasallam jedhamu hundeeffame. akkamitti amantaa dhugaa ta'uu danda'a gaaffii jedhu gaafatan. laalame amantaan islaamaa jaarraa 7ffaa keessa hundeeffamte, amantaan kiristaanaa jaarraa 4ffaa keessa hundeeffamte. kanaafuu amantaan dhugaa ta'uu qabu amantaa kiristaanaati jedhanii yaadan. mee yaadaa isin inumaa macaafa jaraa keessatti bakka tokkottu amantaa kiristaanaa ta'a ka jedhu hin jiru. masaaf quddusiin kiristaanummaa hin fudhatu. sababbiin kanaa maali? jechi kiristaana jedhu macaafa qulqulluu keessa bakka sadiitti dubbatame. sunuyyuu aadaa haaraa keessatti. fakkeenya yeroo fudhanne keeyyattoota macaafa qulqulluu aadaa haarawaa keessatti dubbataman hojii ergamtoota boqonnaa 11 keeyyata 26 irratti Anxookiyaa biyya jedhamtutti jalqaba duraatiif hawaariyyoonni yookaan bartoonni kiristaana jedhamanii waamaman ka jedhutu dubbatame. eenyutu kiristaana jedhee isaan waame? jaarraa yookaan bara isaan kiristaana jedhamanii waamaman san keessa Iyyesuus lafa kanarra ni jira ture. Iyyesuusoo isaan ajajee jira. Iyyesuus nageenya rabbi isarraa haa jiraatu hawaariyyootan kiristaana ta'a jedhee ni jira. hoo hawaariyyoonni akkamitti kiristaana jedhaman? eenyutu isaan waame? masaaf quddusiin kiristaanummaa hin beeku. kanaafuu Iyyesuus akka hin taane ifa. namni hunduyyuu ni beeka. hordoftoota amantaa kanaa yeroo gaafattan Iyyesuus akka hin taane hundi isaanii irratti walii galu. namnummaan isin mormu tokkolleen hin jiru. garuu hiikni isaan kennan kiristaana jechuun nama Yesuus Kiristoositti amanee fi isa duuka bu'etu kiristaana jedhamaa yaada jedhu siif kennu. inni kun immootu jecha isaanii ka isaan arraba isaanii qofarraa fuudhan yookaan ofirraa uuman. jechi akkana jedhu kun macaafa qulqulluu keessa ni jira jennee yoo gaafannu lakki hin jiruu jedhan. erga hin jiraanne akkamitti dhugaa ta'uu isaa amantarree jennee yeroo isaan gaafannutti deebii takkas irraa argachuu hin dandeenye. kana jechuun Iyyesuus nageenya rabbi isarratti haa jiraatu barsiisaan isaanii barsiisaan guddichi Israa'eliif ergame Nabi Iisaan alayhi salaami takka kiristaana ta'a jedhee isaan hin ajajne. kanaafuu masaa quddusiin kiristaanummaa wallaalee jechuudha. kanaafuu Iyyesuus erga samitti ol fudhatameen booddee kiristaana jedhamanii waamaman. jecha Kiraayist jedhamurraa yookaan Kiristoos jedhamurraa kiristaana jedhaman. amantaa kiristaanaa ta'a ka jedhus achi keessatti hin jiru. kitaaba waadaa moofaa fi waadaa haarawaa keessattis bakka tokkottuu iyyuu hin ibsamne. jaarraa 4ffaa keessa hundeeffamuun isii ajaja Iyyesuusitiin akka hin taane ifaadha. islaamummaan jaarraa 7ffaa keessa eegalamtee kanaafuu akkamiin dhugaa ta'uu isii amantanii yoo isaan nun jedhan deebiin nuti isaaniif kenninu amantaa kiristaanatiin dura yookaan amantaan osoo Iyyesuus kiristaana ta'a hin jedhee hin ajajin dura amantaan Iyyesuus hin dura turte amantaa tamii gaaffii jettu isaaniif dhiyeessina. sana dura amantaan turte eenyu tarii hin beeknu jechuun isaanii ni mala. nuti immoo itti fufnee gaaffii biraa isaan affeerra. nabiyyoonni hedduun ergamuu isaanii macaafa qulqulluu keessatti himamee jira. fakkeenyaaf Muusaan jira. kitaabni Muusaadhaaf kenname kitaaba Tawraati jedhama. garuu kitaabni sun jijjiiramee Ooriitii jedhame yookaan seera jedhamee jira. seerri sunu bakka 5tti qoodama. sana keessaa tokkoffaan seera uumamaa, seera ba'uu, seera lakkoofsaa, seera keessa deebii yookaan Book of Deuteronomy, seera dibootaa yookaan Leewitikas kan jedhamu jira. dhaalame qajeelfamni kun qajeelfama Nabi Muusaadhaaf kenname. Nabi Muusaaf kitaabni Tawraat jedhamu kennamuu isaatti ni amanna. gaafa Muusaan alayhi salaam gaafa ergamu sani amantaa kiristaanatiin ergame moo amantaa kamiin ergame? amantaan san dura turte eenyu jennee gaafanna. kanaafuu deebiin isaan qaban tarii yookaan ni jirti yookaan hin jiru jechuun isaanii danda'ama. tarii gariin isaanii kiristaana jechuun ni danda'u. kiristaana jechuun isaanii ni mala. hayyee erga kiristaana ta'e mee macaafa keessan keessaa keeyyata tokko kan Muusaan amantaa kiristaanatiin ergame jedhu nu baasaa nutti agarsiisaa jedhaati jenneetiin hin gaafanna. isaanis keeyyata takkatti baasanii agarsiisuu hin dandeenye. nuti garuu muslimtoonni quraana keessaa keeyyattoota hedduu ta'an baafnee agarsiisuu alhamdulillah dandeenye jirra. sababbiin kana islaamummaan amantaa nabiyyoota waliigalaa akka taate quraana keessatti keeyyattoota hedduun ibsameetiin jira. jaarraa 7ffaan jaarraa islaamummaan keessa hundeeffamte miti. jaarraan 7ffaan jaarraa nabiyyiin goolabinsaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addunyaadhaaf ergamanidha. jaarraan sun jaarraa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyii goolabinsaa ta'anii addunyaadhaaf ergaman malee jaarraa islaamummaan keessa eegaltee miti. qabatama ragaa dhugaa irratti hundaa'uudhaan bakkummaan tokko kan islaamummaan jaarraa 7ffaa irraa eegaltee tokko jedhu tokkolleen hin jiru. islaamummaan kan irraa eegalte jaarraa 7ffaa miti. islaamummaan kiristaanummaan durallee ni jirti. islaamummaan amantaa nabiyyoota waliigalaati. rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nabiyyoota 25 ta'an quraana keessatti maqaa isaanii dhahee jira.
ربين قرآن كيست سورة الرعد سورة كل صدفة آيات تربفة الرت أكنا جدا ولكل قوم هاد أمة دافو كتيلشة تجرى جدا أقسم ربي سبحانه وتعالى قرآن كيست تتفوفودا سورة النحل سورة كل جافة آيات صدم جافة الرتي لقمت نتقال شوف إلمان نماتي ترقما إرقني جرى أكا سنما إرائل منمار أوركاني ربي تكو چقف قبراني فجتشا لا لامي إلمان نما هندف ربي سبحانه وتعالى أمنتا إسلامتين ilma namaa keessaa nabiyyii yookaan ergamtoota filuudhaan gara ilmaan namaatiif akka ergetti quraana keessatti dubbatamee jira. Kanaafuu kiristaanummaan duras amantaan jirtu amantaa islaamaati. Akka amantaatti amantaan islaamaa jaarran isiin irraa eegalte jaarran torbaffaadhaa miti. Anis seenaa dogongoraa kana mala barumsaa keessatti baradheen jira. Islaamummaan jaarraa torbaffaa irraa nama maqaa Muhammad jedhamuun islaamummaan hundeeffamte kan jedhu seenaa keessatti galmaa'ee jira. Kun seenaa dogongoraati. Amantaa ta'uu hin danda'u. Seenaan dhugaas jira, seenaan sobaas jira. Kun seenaa dhugaa ta'uu hin danda'u. Seenaa isa sobaa yookaan propaagandaadha. Sun jaarraan torbaffaan jaarraa nabiyyiin goolabinsaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keessa ergaman jaarraa quraanni Rabbi subhaanahu wa ta'ala keessa buufamee nabiyyii goolabinsaa ta'amanii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Iisaa booda amanti addunyaadhaaf ergamanidha. Malee jaarraa amantaan islaamaa irraa eegaltee miti.